hordoftoota keenya kanaa dhufuu baga nagaan dhuftanis ni jedha. Kun chaanalii Barataa TV'ti. Akkuma beekamu chaanalii kanarraa odeeffannoolee barnoota garaagaraa dabarsan hedduutu jira. Isin immoo chaanalii keenya gaafa hordoftan barnoota kanneen akka salphaadhaan argattu waan ta'eef hordofaas ni jedha. Viidiyoo irraa keessatti faayiloota yookiin saayizii baay'ee gurguddaa ta'an karaa imeeliitiin akkamitti erguun akka danda'amu kan wajjin ilaallu jechuudha. Faayiloota gurguddoon gaafa jiru fakkeenyaaf faayiloota GB tokko ta'an GB 2, 3, 4, 5 hamma isaanii gaan yookiin san caaluu danda'an gama intarneetiin akkamitti erguu yookiin gama imeeliin dandeenyaadha akka jedhudha kan wajjin ilaallu. Akkuma beekamu fakkeenyaaf Gmail irratti faayiloota hammaan baay'ee gurguddaa ta'an kanneen erguu hin dandeenyu. Gmail haa ta'e gosa imeelii kam irrattu limitii qaba yookiin immoo hagaatti nu daangeffamu qaba. Fakkeenyaaf Gmail irratti erguu hin dandeenyu jechaadha. Nu daangessa waan ta'eef. Sababa kanaaf immoo viidiyoo kana keessatti akkaataa faayiloota hammaan baay'ee gurguddaa ta'an kanneen ittiin erguu dandeenyudha kan ilaallu jechuudha. Yaadaan osoo isin fageessin gara viidichaatti dabarru. Isin immoo chaanalii kanaaf haaraadha gaafa ta'an immoo subscribe gochuun dagatinaa. Haa jalqabnu. Jalqaba irratti akkuma argitan kana weebsaayitii transfer.bcloud.com jettu kana deemna. Weebsaayitii kana irratti faayila hamma GB 5 ta'u tola erguu dandeenya jechuudha. Kafaltii homaatu nu gaafatu. Marsariitii kana irratti wanti biraa additional feature hin jiru. Fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan kana iddoo plus jettuun yookiin iddoon jirtu kana gaafa tuqne faayila keenya select goona kompiitara keessa. Select erga goonee booda upload gochuudhaan faayila saayizii baay'ee guddaa ta'e ergina jechuudha. Karaa biraa immoo fakkeenyaaf as bira kan jiru immoo send to kan jedhu kun imeelii namatti erguu barbaanne sitii kan barreessuu dandeenyu. As biratti immoo from kan jedhu kana biratti imeelii keenya barreessina. Xumura irratti message kan jedhu kana gaafa barreessinu yookiin additional odeeffannoo additionalii kan biraa barreessinee booda I accept ishee jettuun atti gochuudhaan send goonaa jira. Wanti biraa immoo yeroo tol fakkaate weebsaayitii kana irratti faayilicha sana nama garagaraa kudhaniif yookiin imeelii kudhan irratti erguu dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo additional feature yookiin faayidaan biraan qabu faayiloota erginu kana encrypt gochuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf passwordidhaan akka ergine karaa irratti yookiin haaknu jalaan taane passwordidhaan encrypt goonee erguu dandeenya jechaadha faayilicha keenya jechaadha. Inni lammataa immoo faayil meelii jedhu kanadha. Faayil meeliin akkasumas faayil meeliinis gama intarneetiin yookiin gama imeeliitiin faayila kan nuuf erguudha jechaadha. Inni haala lamaan dhufee jira. Tokko kan tolaati, inni kun immoo kan kafaltiiti jechaadha. Faayil meel firiin immoo kan tolaa faayila hammi isaa parsentii GB 50 erguu dandeenya jechaadha. Tola gaafa fayyadamu ta'e GB 50 baay'ee guddaadha. Akkasumas faayilli GB 50 kun yoo kafaltiin qabaanne ta'e sarvarii warra irratti guyyaa 7 nuuf tura. Namni ergame guyyaa 7 keessatti daawunlood godhachuu qaba jechaadha. Yookaan immoo guyyaa 7 bora ni bada jechaadha. Gaafa immoo kafaltii qabaanne ta'e saayizii limitiin godhu unlimitedidha hamma erguu dandeenyu jechaadha. Akkasumas faayilli kun immoo yeroo dheeraadhaaf sarvarii warra haga sarvarii warraa jedhu nuuf tura jechuudha. Kun baay'ee gaariidha jechaadha. Isa erguudhaafis jalqabaatti yoo weebsaayitichi kun banamu send email kan kun fakkeenyaaf as jiru kana jechaadha. Tu gadu imeelii abbaa faayilatti erguu barbaannu barreessina. From kan immoo imeelii keenya subject immoo dhimma ergaa sana erga barreessinee booda message irratti odeeffannoolee yookiin wanta barbaannu san barreessina. Xumura irratti immoo faayila add files iddoo jedhu kana irra kilik gochuudhaan faayila keenya kompiitara fudhanneet erginaa jechaadha. Karaa biraa yookiin ammoo send linkii qofa sarvara irraa keenya linkii qofa ergine linkichas namni sun akka daawunlood godhu gochuu dandeenya. Inni biraa immoo additional feature inni qabu faayil meeliin immoo appii desktop ni qaba. Desktopidhaaf daawunlood gochuudhaan desktop keenyarraa upload faayila gochuudhaan erguu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan immoo transfer now.net isa jedhu kanadha. Inni kunis
faayila hamma GB 20 nuuf daddabarsuu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf start iddoo jettu gaafatunne faayila kamiyyuu koompitara keenya irratti gochuudhaan gara nama barbaannu erguu dandeenya jechaadha. Okay, transfer minoon kun akkaataa faayilmeedhaa filannoo gurguddoo lama of keessaa qaba. Tokko kan tolaatii kun ammoo kan kafaltii qabachaa haala lamaan kan inni daatee jira. Isa tolaa irratti fakkeenyaaf faayila hamma GB 4 ta'u erguu dandeenya jechaadha. Guyyaatti nama 5f yookiin guyyaatti faayilota 5 erguu dandeenya. Akkasuma yeroo fakkaataatti nama 20f erguu dandeenya jechuudha. Kan kafaltii keessatti ammoo hamma GB 20 erguu dandeenya. Guyyaatti ammoo unlimitedidha. Wanti nuuf namaaf erguu dandeenyu faayila kanneen jechaadha. Yoo xiqqaate nama 50f yeroo tokkotti erguu dandeenya jechaadha. Firii irratti nama 20f kan kafaltii irratti immoo nama 50f yeroo tokko dhiyeessuu dandeenya jechaadha. Inni arfaffaan immoo wii transferidha. Wii transferiin immoo faayila hamma GB 2 GB 20 erguu dandeenya. Innis karaa gurguddoo lamaan kan dhufee jirudha. Fakkeenyaaf kun katolaati yoo ta'e amma GB 2 kan kafaltii yoo ta'e immoo GB 20 erguu dandeenya jechuudha. Tola irratti amma GB 2 erguu dandeenya. Kan kafaltii irratti immoo GB 20 erguu dandeenya. Fakkeenyaaf isa tolaa kana irratti erguu kan barbaanne teekniin firiisee kana irratti qaaf selektii goonaa jechaadha. Selektii goonee erguun asitti iddoo kana irratti faayila erguu barbaanne isa koompitara keenya keessaa selektii gochuudhaaf fuuna. Imeeltu godhu immoo imeelii namatti erguu barbaannu jechaadha. Nama sadiif yeroo fakkaatatti erguu dandeenya jechaadha. Yeroo email keenya immoo emailii keenyatti barreessina. Message keenya immoo ergaa dabalataa nama saniif dhaamuu barbaanne barreessinee booda irratti transfer iddoo jettu gaafa kilik goone faayilichi keenya nuuf ergamee deemaa jechaadha. Inni biraa immoo WeSendIt kan jedhu kanaadha. WeSendIt irrattis faayila erguu dandeenya. WeSendItiin karaa gurguddoo lamaan dhufee jira. Innis firii fi kafaltii. Firii irratti hamma faayila GB 5 nama 5f yeroo fakkaatatti erguu dandeenya. Premium irratti immoo hamma faayila GB 20 nama 5f yeroo fakkaatatti erguu kan dandeenyu taate. Asirratti erguu gaafa barbaanne jalqaba fuulli jalqabuuf kana fakkaata. Accept jedhu gaafa kilik goone foormiin nuuf bahu kanatu jira. Faayila iddoo jedhu kanatti immoo faayila hamma GB 5 select gochuu dandeenya jechuudha. Email of recipient kan akka maqaa isaa irraa hubachuun nama email itti erguu barbaanne yookiin faayila erguuf barbaanne select godhanna yoo ta'u, yoo email keenya immoo email message erga dabalataa barreessinaa booda irratti immoo send erga yoo ta'u, faayilichi immoo email abbaa gaditti ergineera nuuf qaqqabaa jechuudha. Inni biraa immoo send transfer kan jedhu yoo ta'u, marsariitii kana irratti immoo faayila GB 10 emailiidhaan erguu dandeenya jechuudha. Kanas fakkeenyaaf jalqaba fuula dura dhufu kana irratti faayila select goona. Faayilicha immoo guyyaa 7 keessatti expire ta'uu danda'a. Addressii biratti immoo tuu kedhimmoo emailii namichaa yookiin namatti erguu barbaannu barreessina. Message kedhimmoo ergaa dabalataa namichaa dhaamuu barbaanne barreessina jechuudha. Isa kana immoo notifaayitii gaafa goone namichi sun ergaatti barreeffame sun daawunlood godhuu fi dhabuusaa emailii keenya nuuf ergaa jechuudha. Firoom kedhimmoo emailii keenya erga barreessinee booda xumurratti immoo seendii gaafa tuqne nuuf ergama jechaadha. Walumaa galatti haala kanneeniin websaayitoota ijaan ammas ibsa kanneen irratti faayila nama tokkoof erguu karaa imeeliitiin faayila baay'ee hammi isaa gurguddaa ta'e erguu dandeenya jechaadha. Asirratti immoo isin wanta tokko hubattanii jirtan jedhee yaada. Akkasumas chaanalii kanaaf haaraa gaafattan subscribe gochuu immoo hin dagatinaadha. Viidiyoon ammoo asuma irratti raawwadheen jira. Viidiyoon biraan qabadheerra. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.